Ela kuno dhiyaatee jira jechuudha. Nyaadhaa waan qabdan hundumaa sirriitti nyaadhaa. Kana shaayiin illee kuno dhiyaatee jira. Immoo ixaanni aaraa jira jechuudha. Walumaa galatti akka yeroo ilaalamu baay'ee nama hawwata jechuudha. Kana fakkaata. Argafuun hordoftoota YouTube channel akkam jirtu nagaa keessan baay'ee nagaa galata waaqaatu har'a cireen hojjedhu ilaaltu jechuudha. Ciraa ajaa'ibaan hojjedha garuu ciree akkanatti bareechee hojjedhe immoo waan ta'e nan balleessaa jechuudha. Jiraarratti waa hojjedhe cireen akkana bareede kuni yeroo boodarra baduu hin argitu jechuudha. Jiraatti waan ta'e hojjedhe jechuudha. Illee akkana godheni amaduma na hordofaa garuu YouTube kiyya warreen haarawaa taatan subscribe gochuun maatii fayyee jaalataa isiniin jedha. Maal akkan hojjedhu gaa ilaala akkamitti akkan hojjedhu. Killee 5dha kuni. Asitti qaaraallee qopheessee jira isiniin daawwachiisa. Maal akkan godhu naa ilaalaa isin. Okay. Ofiidhuma kun akka fedhetti hojjedha. Mana kun waan ta'eef akka barbaaden godha. Seerri isaa akkana jechuun danda'amu. Mana waan ta'eef qaaraan illee kuno as jira. Qaaraan jira. Maal akkan godhu ilaalaa jechuudha. Saanduushii seetu miti no. Kana biddeen duwwaa fideen jira jechuudha. Akkana adiini asan naqaa nan gargarshaa. Isa booda na ilaala na hordofa. Akka ajaa'ibaatti dalageerra jechuudha. Idan durattuu na beektu ogeetti ajaa'ibaa kan ta'e ni beektu. Baay'ee fakkaata wanti yaa kunuma sirreessa cireedha waan ta'eef yoo baay'ate rakkoodha. As dire jechuudha kuni maaliif lama balleessa maankaasuma kana fayyadamu egaa kas ta'eetu baay'een bareechaa jechuudha. Lumuxxii isheerraa akkas godhanii fataa godhanii kanaan jechuudha. Yeroo tokko fataa gootee waxaa gootee beautiful gootee decor gootee delicious gootee hojjetta jechuudha. It is going to delicious jedhama. Ingiliffaan jechuudha. The food is going to delicious more and more as I make today morning. Today is Sunday. I was like Sunday. Akkas jedhama gaa egaa gaaf tokko akkanatti waxaa godhaati gaawaa fataa godhaati ka ajaa'iba ijaayyoo ilaalteellee kun hin jaallattu yoo ta'e wow si jechisiisa jechuudha. Kanuma gaa ciccitaa yookaan firfirii akkanuma lumuxxii ishee suura qabdu gummaan mangistiitu kaffala waan ta'eef kaffaltiisa maafi mushkila. Mootummaa keenya nu kaffala waan ta'eef isa booda qaaraan immoo darbee waxaa xaal godhama. Xaal hin jedhamu drop godhama. I remember by English. Drop godhama darbe. Then it is beautiful to see for eye in jedhee kolfu qabdu seequu qabdu koskostor jettanii ilaaluu ton taane fuula keessa akkas jedha yoo ilaale isinillee gaarii ta'a jedhee yaada. Kana akkana fakkaata jechuudha.
akkan fakkaata garuu wanti nama aarsu maalidha seetanii wanti nama gaddisiisu maalidha seetan beektu ciree akkanatti bareedee hojjetame irratti waan nu godhuchuudha suuta jedhan sinitti hima shaayisa ashawu sukkaaras qaba garuu ashaboo sittin dabalachuudha kanadha piraankichi okay shaayan jiraadhaaf kennu ashaboo jalaan qaba ashaboo jalaan ashaboo ashaboo jalaan qaba maal wal fakkeessee hin deema asumatti buusee hin deema waan ta'eef anachitti jechuudha sukkaaraa fi shaayisa walumatti danfisanii yoomiyyuu sukkaaratti naqee danfiseera sukkaara qaba garuu kan isaarratti immoo ashaboo jalatti naqeera akkanan godhachu nyaata akkana kana bareedu kanaan nan balleessu nagaan isiniif haa ta'u cireen kun qophaa'ee jira jechuudha ciree ajaa'iba qophaa'ee jira hara sanbata waan ta'eef keessi keenya waan itti gammadu nyaannaa jechuudha waan nutti tolu waan ciree baay'ee bareedu tokko qopheessee jiraadhaa fi yeroo hundaa yoo akkasitti qophaa'ullee baatte guyyaa sanbata guyyaa adda waan ta'eef cireen akkasitti qophaa'eera waaqayyoon galateeffannee nyaachuu qofaadha. Yaa waaqayyo galanisiifatoo nyaata dhiyaate kana eebbisi qulqulleessinu kenne maqaa tokkicha ilma Yesuus Kiristoosiin ameen. Hanyaannu ciree ajaa'iba qophaa'eera gaa kaanee dhiqannee maal jenne ciree keenyaanne gara delishiyees har'a garuu jira akka addaatti nu jedhimti argitaniitu ilaalaa bahe qoy kaameeraa keen gashan agarre barisaa ay dabalaa mula bakka maal gochuu danda'ama ree dabalaa multa niitiin akkanadha niitii akkanachuudha siniin jira bagumaan hirsa ta'e garuu abbaa manaa keessanii kan fataa godha gaaffiidha bagan hirsa ta'e ani bagan hirsa ta'e kakwaa dinaitu goofana shi waan ishee fakkaattu gannaa sirreessamti garuu argitanii jiraan qophaa'eetu taa'ee eeggata garuu ganaa hojiirran ture ganaa qophaa hirsadha ka hirsa ta'uu liyyuu nama godha caankoollee ganaa qophoofti hirsa ta'uu liyyuu nama godha diduu hin danda'amu. Ande baaba diduu hin danda'amu. Hin danda'amu. Dabi qammas gamaanni waan itti naan jettu eegaan jira barisaa fuulduratti. Qammasti waan itti jettu ilaaluu fida. Maal ogummaan si barsiifate? Isaan garuu utuu hin qammasiinu akka isheen baay'ee mi'ooftu ni beeku. Utuu hin qammasiinu. Biddeen nama qobsu eelee irratti beekuudha. Kanaafuu kanaga mani wantoota immoo qabaadha. Argitanii ankoo shaayinii itti kan dhugu cabaadha gurroo hin qabu. Kan abbaa warraa immoo gurroo qaba. As jirran. Ani koo dirsadha. Dirsadha. Dirsi kabajatu malaaf yeroo hundaatu. Of course. Waan hunda keessa abbaa manaa ofiiyyuu wangeelli akka jedhutti kabaji jedha. Abboomameef jedha. Quraanni illee akkasuma. Dhirsi immoo jaalladhu jedha. Jaalladhu. Jaalala sana kee waan hundaa jira jechuudha. Kanaga. Sheeguu afarii kanaa maal jettanii? Baay'een keessan garuu waan kana fayyoon hin gurshitu maanni ati yeroo hundumaa nyaattaa qobaa nyaata warri naan jettan maalan sinii godhare fageenyan na dhowwe malee sin gurshuu hin dinne. Everybody I love you. Just saying ke qola maani. Sinii yaaduu hin dinne.
Shaatu uunachaa malee koo hin qorra barra zalaaqii yoo ta'an. Maal ture? Uunatamaa nyaatama. Maayini kun? Maayini? Waa qaba ishee. Akkam waa qabachuu? Qodaa shawuu bira gootee? Maal ta'e? Ashaboo fi waan nama gubu qaba. Dhiisii kuraan nagaadhuma dhugaadha. Fidii beekee? Hankee fidees. Qo'ee maal ta'e kan kee maali? Maal qaba? Qo'ee kee? Maal taate maal qaba kan? Fidii beekee qo'ee? Tokkumadha maali tokko keemti kan buuse garaagarummaadha moo kan qabu? Maal jedhe kun? Tokkumadha kunis anaaf garaagarummaa hin qabu. Qo'ees keemti. Maal jechuudha? Qobaatti kan si buuse qobaatti akka kun ashaboo barbaree maal taatee? Barbaree iyyuu. Jira maal taatee? Qalladdaa tokkumadha maaltu gargar godhe? Maal gargar godhe? Maal gargar kun arraba kuttana beekamu seenatti hoomaa? Arraba kee rakkoo qaba. Maal rakkoo maal? Anku biratti illee garaagarummaa. Maal guyyaa sanbataa kana guyyaan akkasuma yaan bareedu nyaatu kana maal akka godhe maal jawar warta? Garaagarummaa qabachuu fi reemmati. Garba baadee baaduu. Tidak berfak. Alaj. Kali ada sini. Wari. Kabaja tu si malak gurro cabat umna. Kabaja si malak syai gurro cabat si bus. Saya kasmiau ma balista. Mau ada sabu beratur. Itti yaadame waan jedhame karoorfame waan jedhame maaliif qodaa bira siin kaa'amne maaliif bakka suma fattanu I was testing you I was testing you wasn't more past it argitani concrete aran test yang goto wasn't past the past tense of easy garu akati was jedhama was yang tere Jira ko sila camera kita ka share asya wonja da busa bi sukara do kana mo sima tani je kana rugi na I was testing you nang jeta singkam masan jedin akara kasare gada shayin zalla kyafit malan dugam yeron duma wayno jeddu ratti anumatu mi annaka qabar gitani kanarra maltu gubata wazeta nama yoruba hama yoro yada sumatti akka garagalu Guma natti azin natti nanne. Uga dubbachuu fachuudha. Dubartoonni abba maasaanii kollaabsi gochuu danda'u. Daqiiqaaf sekondii keessatti jechuudha. Ajjeesuu danda'u. Yeroo baay'ee dhiironni dubartoota miidhanii ajjeesanii. Sagaleetti dabalimee jiru sagaleen keessi gaabaa. Yeroo baay'ee dhiironni dubartoota miidhanii ajjeesanii reebanii kutanii waranne jedhama miti. Dubartiin garuu akkuma salphaatti jechuudha abba mana ishee kollaabsi gochuu dandeessu. Kollaabsi jechuun ingilizichi maachuu. Jechuu dandeessi jechuudha. Ibsuu dandeessi. Xiqimii ala gochuu dandeessi. Maaliif? Agalgilooti ala jechuudha. Karaa adda adda harka haadha manaasaa jira abbaan manaa jechuudha. Garuu dubartoonni ruuruu waan ta'aniif ruuruu jechuun gara laafeessa waan ta'aniif amma kana hamaa yaadanii dogoggora xixiqqoo hojjetu malee dogoggora hojjechuu danda'u garuu hamaa guddaa hin yaadan. By nature uumamumaan gara laafee gara waan laafanii fi waan guddaa hin hojjetan garuu osoo waan guddaa hojjechuu barbaadanii harka isaanii jira salphaadha. Kanaaf dubartoonni hammeenya hin yaadanii baay'ee garuu dhiironni immoo baay'ee dubartoota miidhu. Simmeetaawwiidha dhiirri immoo yeroo baay'ee. Kanaaf egaa kanarraa waa barattu jedhee yaada. Kanaagaa. Garuu ani mo'adheen jira fudhadhee. Namu amergitanii kun waan dhugus dhabeera. Gogduu keenya dhachuu barbaadu. Kana fakkaata gaa viidiyoon keenya har'a nyaanni keenya har'as ashaboon keenya zayitiin kana fakkaata nagaan nuuf haa turan misira jiru. Nagaan nuuf haa turan.